Nikularri Iraan qopheessaa jirtu daqiiqaa meeqa keessatti addunyaa guutuu balleessuu danda'a? Nu wajjin yoo turtan kanas ni dhageettu. Maqaan Ayatollaa jedhu afaanota garaagaraatiin hiikamus hiikni isaa garuu kan wal hin faallessinedha. Hundeen jecha Ayatollaa jedhu afaan Arabaa fi Pershiyaa irraa kan dhufe yoo ta'u, biyyoota Musliimaa Shi'aa keessatti hojiirra kan ooludha. Hiikni isaa galmee jechoota Oxford Ayatollaa jedhu kan kallattiidhaan yoo hiikum, bulchaa amantaa garuu kan imaama yookaan hoogganaa masjidaa qofatti hin daangeffamne jechuun lafa kaaham. Hiikni jecha kanaa kan afaan Arabaa fi Pershiyaadhaan katabame ammoo mallattoo waaqaa kan jedhudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya, nageenyi keenya kan kabajaa fi jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin haa gahum. Guyyaa har'aa waa'ee bulchiinsa miilaa hanga mataatti qoqqobbiin guutamtee fi baha giddu galeessaa keessatti dhageettii fi sodaa guddaa qabdu isin biraan geenna. Biyyi tarsiimoo obsaa irratti hundaa'ee qabdu Iraan baha giddu galeessaa keessatti akkamiin dhiibbaa uumuu dandeettem guutuu isaa kan isin biraan geennu ta'a. Hanga xumuraatti nu waliin tura. Iraanii fi Israa'el baha giddu galeessaa keessatti biyyoota jajjaboo lama garuu argaa walii kan jibbanii fi ijaan kan waliin jaalannee fi walitti tufanii kan wal laalanidha. Yeroo kaan arrabaan, yeroo kaan ammoo misaa'ilaan kan wal haleelan, isaan fageenyarraa walitti dhaadataniin alatti marsaa lama misaa'ilaan wal haleeluun seenaa keessatti diinummaa isaanii mirkaneessanii jiru. Akka har'aa argaa walii jibbaan kana osoo hin taane garuu waggaa 45 dura fuula Iraanii fi Israa'el michuu walii turan. Inumaayyuu Iraan tarkitti aansuun biyyoota Arabaa lammaffaa Israa'el akka biyyaatti fudhatteedha jedhama. Iraanitti bara 1979 warraaqsi bulchiinsa sirna mootii Shaah kuffisee aangoo qabachuu hordofee ejjannoon Iraan baha giddu galeessaa keessatti Israa'el irratti qabduu fi Ameerikaa irratti qabdu guutumaa guututti jijjiiramedha. Jijjiiramni kunis kan mudate waggoota 46 gidduutti qofam. Ayatollaa Kaameenii akkuma aangootti dhufeen diinota lama qabna jechuun lallabe. Ameerikaa fi Israa'el jechuun hawaasa isaanii fi addunyaa guututti labse. Haasaa jalqaba taasiseen Ameerikaa seexaana guddoo, Israa'el ammoo seexaana xiqqoo jechuun kan dubbate yommuu ta'u, Israa'el baha giddu galeessaa keessatti bakka buutuu Ameerikaa akka taatetti fudhachuun beekamtii mootummaan Iraan duraan kennes irraa mulqee fudhate. Kanarraa ka'uuni kam Iraan hanga ammaatti Israa'eliif beekamtii kennuu qofa osoo hin taane akka diinaatti farrajjee jirti. Israa'elis taanaan ilaalchii fi ejjannoon isheen Iraan irratti qabdu yeroodhaa gara yerootti jijjiiramaa fi hammaachaa dhufe. Hamaasii fi Hezbollaa kan amma ittiin lolaa jirtu dabalate hidhattoota Huutii fi milishoota Shi'aa Sooriyaa fi Iraaq keessa leenjistee shororkaadhaaf kan bobbaastu Iraanii jechuun ni himatti. Ameerikaa fi Israa'el qofa osoo hin taane biyyoota lixaa kaan waliinis walitti dhufeenyi Iraan baay'eedhuma gadi bu'aa kan ta'ee fi kanarraa ka'uun biyya qoqqobbiin garaagaraa miilaa hanga mataatti irratti tuulamedha. Ofii Iraan dhiibbaa biyyoota lixaa dandamattee walakkaa jaarraatti kan dhihaatu yookaan waggoota 46f baha giddu galeessaa keessatti akkamiin dhiibbaa qabatamaa uumuu dandeesse kan jedhu garuu guutuu addunyaatti gaaffii taheera. Waraanni baha giddu galeessaatti eegale kun callisaa fi obsa waggaa dheeraaf Iraan ittiin beekamtu qoree jira. Baha giddu galeessaa keessatti Iraan humnoonni hidhatan maaliif deeggartii kanneen jedhan irratti xiinxalli qopheeffame kunoo akka itti aanutti isiniif dhiyaatan nu dhageeffadha. Ayatollaan aangootti osoo hin dhufin akkamiin US gowwoomsee qalbii isaa hawwate. Iraan erga warraaqsi Islaamaa bara 1979tti jechuunis waggaa 46 har'aa dura mootummaa duraanii aangoorraa kaasee hoogganaa ol aanaa Supreme Leader kan jedhamu lama qofa qabdi. Kan jalqabaa Ayatollaa Ruuhollaa Kaameenii yoo ta'u, kan lammataa fi hanga har'aatti aangoorra jiru garuu Ayatollaa Alii Haameenii jedhama. Ayatollaa Ruuhollaa Kaameniin bara 1989tti du'uu hordofee Ayatollaa Alii Kaameniin hoogganaa ol aanaa Iraan ta'uun muudame. Warraaqsa Islaamaa Iraan hoogganaa kan turee fi mootummaa Shaah Iraan kan waggoota hedduuf biyyattii bulchaa ture bara 1979tti aangoorraa kan kaase Ayatollaa Ruuhollaa Kaameniidha. Hiikni Ayatollaa kan jalqaba irratti isinitti himne ta'uun isaa kan asumaan isin hubachiifnudha. Bulchiinsi sirna mootii Shaah aangoo irra ture US dabalatee michuu warra lixaa kan ture waan ta'eef Ayatollaan qalbii Ameerikaa karaan ittiin hawwatu barbaadachuu jalqabe. Ameerikaa yeroo sanaa waan lama gidduutti danqamtee kan turte yommuu ta'u, bulchiinsa sirna mootii deeggaruu fi warraaqsa Iraan keessatti dhohe hordofuun akkamiin akka keessummeessitu gidduutti akka lafee kokkeetti rakkatteetti cinqamtee turte. Iraan keessatti jijjiiramni akka dhufu Ameerikaan ni deeggarti, garuu immoo warraaqsa Islaamaa dhohee ture fedhii ishee keessummeessuu irratti yaaddoo guddaa akka qabdu irra deddeebiin kaahaa turteerti. Ayatollaan carraa kanatti fayyadamuun dhoksaan Ameerikaa qunnamaa akka ture sanadootni icciitii garaagaraa jalaa mul'isaniiru.
Gabaasa BBC'n xalayaawwan icciitii Ayaatollaan pirezidaantota Ameerikaaf barreesse argachuudhaan bara 2016 hojjete irratti Ayaatollaan xalayaa jalqabaa Ameerikaaf kan barreesse sadaasa bara 1963 ture. Xalayicha keessatti Ayaatollaan bulchiinsa Keeneedii akka deeggaruuf Rippaabilikni Islaamaa inni hundeessuuf jedhu fedhii Ameerikaa Iraan keessatti qabdu akka jalaa hin jijjiirre kan waadaa galeedha. Yeroon kun yeroo itti waraanni hololeem ho'ii fi dhiibbaa gamtaan Sooviyeetii taasisu dura dhaabbachuudhaaf Ameerikaan michoota fagoo fi dhihoodhaa itti barbaaddu ture. Kuni ammoo Iraan keessatti warraaqsa gaggeeffamu galmaan gahuuf Ayaatollaadhaaf carraa guddaa ture. Fira Ameerikaa fakkaatee dhihaachuu filate. Bulchiinsi Shaah yookaan sirna mootii Iraan kan ture yeroo hamtuu keessa akka jiru Ayaatollaan sirriitti hubate. Carraa kanatti fayyadamne warri Ameerikaa akka filannootti akka isaan fudhataniif kan jedhan Yuunivarsiitii Istaanforditti Daayireektara qorannoo dhimma Iraan kan turan Abbaas Milaanii gabaasa isaanii bara 2015 hojjetan irratti dhiheessaniiru. Ayaatollaan waggaa 15 booda ammas pirezidaantii Ameerikaa biraa Jiimii Kaartar qunnamuudhaan mootummaan inni hundeessuuf jiru faallaa Ameerikaa osoo hin taane kan Ameerikaa deeggaruudha jechuun sobanii turan. Hanga Ayaatollaan bara 1979 aangoo qabachuuf torbaanonni muraasni hafanitti Jiimii Kaartarii fi Ayaatollaan dhoksaan qunnamtii gochaa turaniiru. Ameerikaan ifatti mootummaa Shaah deeggaraa kan turte yommuu ta'u, harka lafa jalaatiin ammoo Ayaatollaa akkamiin fedhii Ameerikaa Iraan keessatti eegsisuu mari'achaa turteerti. Kana jechuun Ameerikaan warra mootii haa deeggartuu malee warri Ayaatollaadhaan hoogganamu akka Iraaniin bulchu garuu shakkii takkallee hin qabdu jechuudha. Ayaatollaan xalayaa Ameerikaaf barreessaniin Rippaabilikni Islaamaa michuu Ameerikaa taatee itti fufti. Oomishni boba'aa Ameerikaadhaaf dhihaatus akkuma duraaniitti itti fufa jechuun dubbatee ture. Ameerikaan ammoo Iraan keessatti heerri hin jijjiiramu jechuu hin dandeenyu kan jettu yommuu ta'u, erga isheen Ayaatollaadhaaf ergaa turte keessaa tokkodha. Iraan keessatti sirni mootii akka jijjiiramu fedhii qabaachuu ishee kan agarsiisu yommuu ta'u, dubbiin akka Ameerikaan yaadde osoo hin taane Ayaatollaan erga aangoo qabatee booda biyyi inni jalqaba diinummaadhaan farraje matame isii Ameerikaadha. Ayaatollaan diinota keenya jechuun kan tarreessan lamaan keessaa Ameerikaa fi Israa'el warroota jalqaba irratti argamanidha. Ayaatollaan mootii warra Iraan akkuma aangoo irraa buuseen mootummaa Rippaabilika Islaamaa Iraan labse. Ameerikaa hedduu ugguruun guyyoota 445 tursiisuun hiriirsaa ture. Siyaasni baha giddugaleessaa yeroo kana tokko jedhee jijjiiramuu eegale. Ayaatollaa Ruhollaa Kaaminiin waggaa 10 booda garuu bara 1989tti du'uu hordofee Ayaatollaa Alii Haamenii aangoo qabate. Ayaatollaa Alii Kaamenii erga aangoo qabatee booda tarsiimoo Iraan biyyoota lixaa fi baha giddugaleessaa irratti qabdu osoo hin jijjiirin itti fufeera. Inumaayyuu Iraan karaa ifaa fi dhoksaadhaan baha giddugaleessaa keessatti dhiibbaa jabaa akka uumtuuf nama taasiseedha jechuunis ni beekama. Iraan akka biyyaatti tarsiimoo obsaa yookaan Strategic Patience irratti hundaa'e qabdi. Iraan biyyoota tarsiimoo obsaa qaban irratti hundaa'ee qabdu keessaa tokko kan taate ta'uu hanga ammaatti ni himamaaf. Qoqqobbii biyyoota lixaa dabalatee tarkaanfiiwwan garaa garaa Israa'el alkallattii fi kallattiidhaan fedhii ishee irratti xiyyeeffatan miidhamtus garuu ariifattee tarkaanfii biraa fudhachuu keessa osoo hin galin hafteerti. Keessumaa Iraan gabbisa nukleeraa eegaluun ishee wal qabatee Ameerikaa fi biyyoonni lixaa akkasumas Israa'el Iraan nukleera misoomaaf osoo hin taane dhimma waraanaadhaaf oomishuu malti sodaa jedhuun qoqqobbii garaa garaa irratti tuuluu jalqaban. Israa'el waltajjii UN fi waltajjiiwwan idil-addunyaa garaa garaa irratti carraa argatteen Iraan meeshaa waraanaa nukleeraa sadarkaa oomishuu irra gahaa akka jirtu himachuudhaan tarkaanfiin cimaan akka irratti fudhatamu yeroo garaa garaatti waamicha dhiheessuun watwaataa turteerti. Hoogganaan ol aanaan Iraan Ayaatollaa Alii Kaaminiin Israa'el kaansariidha, sochii tokko malee buqqaatee baduun ishee waan hin oolle jechuun itti dhaadataa jiru. Dubbii qondaaltonni Iraan Israa'elitti dhaadatanii fi sochii waraanaa naannawa Israa'elitti taasistu akka ragaatti kaasuudhaan Iraan yaaddoo nageenyaa Israa'el jechuun farrajji. Jawween baha giddugaleessaa jeequ mataan isaa Teheraan jechuudhaan qondaaltonni Israa'el ammoo deebisanii warra Teheraan farraju. Kanaaf ammoo Israa'el tarkaanfiiwwan garaa garaa lammiilee Iraan jajjaboo jettee yaaddu saayintistoota nukleeraa, qondaaltota waraanaa fi kanneen jajjaboo irratti tarkaanfii jabaa fudhachaa jirti. Saayintistoota Iraan kan Israa'el ajjeeste keessaa saayintistii nukleeraa kan ta'e Masuud Alii Mohammadii nama tokko ture. Masuud hayyuu beekamaa saayinsii fiiziksiitiin kaawwantam fiiziksii yommuu ta'u bara 2010tti magaalaa Teheraan keessatti osoo hojiidhaaf manaa bahaa jiru ture. Boombii konkolaataa irratti hidhamee fageenya irraa to'atamuun akka jalaa ajjeefame ragaan ni mirkaneessa.
Itti aansuun saayintistii Nikularaa biroo Majiid Shari'aar kan jedhamu yommuu ta'u, Majiid akkuma Alii Muhammadiin osoo gara hojiitti imaluudhaaf mana jireenyaa isaaniitii bahee deemuun dhootuu konkolaataa irratti xiyyeeffameen ajjeefamuun dhagahame. Ajjechaa saayintistii kanaatiifis Iraan tika Israa'el Moosaaditti gaafatamummaa goote. Qondaala waraanaa Iraan ajjeefaman keessaa tokko Jeneraal Hasan Teheraanii Mohgaadiidha. Namni kun ogummaa misaa'ilaa waan qabuuf abbaa misaa'ilaa jedhamuun maqaa masootiin beekama. Chaayinaa fi Koriyaa kaabaatti saayintistii baalastik misaa'iliitiin barnoota barachuun gara biyya isaaniitti deebi'anii uummata isaanii tajaajiluuf dhufan. Bara 2011tti kam haleellaa irratti geggeeffameen innis du'a jeneraala kanaafis Iraan Israa'elitti quba qabdi. Waggaa 4 dura taatiin rifaasiisaan biraa Iraan keessatti mudate. Saayintistiin Nikularaa Iraan beekamaa fi kabaja guddaa qabu Mohisan Fakhrihaad nama jedhamu bara 2020tti ajjeefame. Tekni Israa'el Moosaad saayintistii kana ajjeesuuf meeshaa waraanaa hubannoo namtolchee AI'dhaan fageenya irraa to'atamuun akka ajjeese himamam. Iraanis ajjechaa nama kanaatiif Israa'eliin itti gaafatamtuu gochuu yeroo osoo hin fudhatin ture. Israa'el ammoo akkuma baratame haleellawwan kana fakkaataniif deebii osoo hin kennin hafte. Waggaa 10 oliif daayirektara Moosaad ta'uun tajaajilaa kan turan bara 2021tti soorama kan bahem Yoosii Koohen waa'ee ajjechaa saayintistootaa fi qondaaltota Iraan keessaa Israa'el harka qabaachuu gaafataniin saayintistoonni Iraan yeroo dheeraadhaaf adamsamaa turan jechuun himeera. Namoonni dandeettii lammiilee Israa'el yaaddoo keessa galchuu qaban yoo ta'e dhabamsiifamuun isaanii dirqama jechuun dubbateera. Baruma sana wanti obsa Iraan qore kan biraa mudate. Geggeessaa humna Qudus kan ta'an Jeneraal Qaasim Suleyman Iraaq keessatti haleellaa diroonii US'tiin ajjeefame. Ajjechaa Ameerikaa jeneraala kanarratti raawwatte kanaaf odeeffannoo tikaa kan mijjeesse Moosaad jechuun himatama. Tarkaanfiiwwan Israa'elii fi Ameerikaan irratti fudhatan kanneen obsa waan Iraan qoranis Iraan garuu kallattiidhaan deebii kennuu irraa of qusattee akkuma barame obsite. Guyyaa itti obsi Iraan dhumate Iraan waggootaaf haleellaa Ameerikaa fi Israa'el kallattiin deebii kennuu irraa humnoota baha giddugaleessaa keessatti deeggartu kanneen akka Hamaas, Hezbollaa, Huutii fi milishoota biroo fayyadamuu filatti. Qoqqobbii Ameerikaa fi ajjeewwan Israa'el Iraan Sooriyaa fi biyyoota baha giddugaleessaa keessatti taasisan dhiibbaa Iraan naannichatti qabdu dhaabsisuu hin dandeenye. Iraan kallattiin itti gaafatamummaa fudhachuun Sooriyaa, Iraaq, Yaman, Libaanosii fi Gaazaa keessatti dhibdeen dhageettiin ishee qabdu guddaadha kan turedha. Waraana waliinii Sooriyaa keessatti bara 2011 eegalee biyyoonni lixaa mootummaa Bashar al-Asaad buusuudhaaf carraaqqii guddaa godhanis mootummaa al-Asaad aangoo irratti tiksuudhaaf shoorri Iraan taphatte guddaadha. Gama biraatiin hidhattoonni Hezbollaa kan Iraaniin deeggaraman 10,000 lakkaa'aman mootummaa Sooriyaa cinaa hiriiranii lolaa turaniiru. Sochiin Iraan baha giddugaleessaa keessatti taasiftu yeroodhaa gara yerootti cimaa kan deeme sarara walta'iinsa warraaqsaa yookaan Axis of Resistance kan jedhamuun tolchuudhaan deeggarti ni hidhachiifti ni leenjifti baajatas ni ramaddi. Walta'iinsi kun Huutii, Hezbollaa, Hamaasii fi hidhattoota yookaan milishoota Shi'aa kan Iraaqii fi Sooriyaa keessa jiranis kan hammatudha. Hidhattoonni Huutii Iraaniin deeggaraman bara 2014 mootummaa Yamanii magaalaa guddoo biyyattii Sana'aadhaa ari'uudhaan biyyattii gara hedduu qabatanii jiru. Hidhattoota Huutii kana loluuf Saawudii fi biyyoonni biroo duula waraanaa bananis hanga har'aatti garuu mo'achuu hin dandeenye. Hidhattoonni Huutii misaa'ila Iraan irraa arganiin buufata boba'aa Saawudii fa'aa haleelaa akka turan ni yaadatama. Ollaa Israa'elii kan jiran Iraan hidhattoota Hizbollaa fi Hamaas hidhachiiftee leenjifti. Haleellaan Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 Israa'el irratti geggeesses haala nageenya baha giddugaleessaa guutumaa guututti jijjiire. Haleellaa Hamaas hordofee ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun nageenyi baha giddugaleessaa deebi'ee Israa'elitti yaaddoo akka hin taane gochuuf waadaa galuun dhaadate. Israa'el Gaazatti duultee yeroon booda eebla 1 bara 2024 haleellaa obsa Iraan fixachiise imbaasii Iraan Sooriyaatti jiru raawwachuudhaan qondaaltota waraanaa ol aanoo Iraanii fi isaan lama ta'anii fi walumaa galatti namoota 7 akka ajjeefte himame. Sooriyaatti ambaasaaddara Iraan kan turan Hoseen Akbaarii xayyaaronni waraanaa Israa'el bakka ani jiruu fi imbaasicha bakka qoonsilaa irratti xiyyeeffachuun haleelaa jiru jechuudhaan dippiloomaatota dabalatee qondaaltonni waraanaa ol aanuun ajjeefamuu himame. Iraan walabummaa koottu sarbame jechuudhaan Israa'el irratti kallattiin tarkaanfii fudhachuuf dhaadatte. Akkuma dhaadatti yeroo jalqabaatiif
Israa'el irratti kallattiidhaan dhukaaste. Misaayilotaa fi dirooniiwwan 300 ta'an gara Israa'elitti darbite. Tarsiimoo kanaan dura biyya tokko wajjin kallattiin lolatti seenuurra humnoota diina biyya isaanii ta'an fayyadamuun akkasumas balaa dhufu fageenyatti ilaalanii obsuun yeroo mijataa eeggachuu jijjiirtee turte. Israa'el tarkaanfiiwwan dabalataa obsa Iraan qoru fudhachuu ittuma fufte. Iraan keessatti qondaala ol'aanaa Hamaas Ismaa'eel Haniyyaa gaafa adoolessa 31 bara 2024 ajjeefte. Itti dabaluun Libaanos keessatti hoogganaa Hezbollaa Hasan Nasrallaa haleeluun Beeruutitti ajjeefte. Kun ammoo Iraan tarkaanfii lammaffaa marsaa lammaffaa akka fudhattu ishee dirqisiise. Marsaa lammaffaa baalastik misaa'ila 200 ta'uun Israa'el haleelte. Xiinxaltoonni akka jedhanitti Israa'el Iraaniin gara waraana guutuutti harkisuuf Ameerikaan akka irratti hirmaattuuf tuttuqxee haleelaa geggeessaa akka turte himu. Barruun Foreign Policy akka ibsetti Iraan dhiibbaa keessoo fi michoota isheerraa kan ka'e tarsiimoo obsaa hordofuu dhiiftee tarkaanfii ija jabinaa fudhachuu eegalte jedhama. Deeggartoonni ciccimoo fi hawaasni biyya keessaa Iraan tarkaanfii fudhachuu dhiisuun kufaatii tarsiimoo agarsiisaa deema jechuudhaan dhiibbaa godhaniin Iraan ejjennoo ishee jijjiiruuf dirqamteerti. Qabxiin biraa barruun kun kaasu ammoo Iraan yeroo ammaa tarsiimoo halaalatti sodaachisu yookaan ittisuu Policy of Deterrence kan jedhamu hojii irra oolchaa jirtudha jechuun dubbata. Humni eegumsa warraaqsa Iraan haleellaa humna inni Israa'el irratti raawwate kan Iraan Israa'el irratti miidhaa qaqqabsiisuu akka dandeessu kan agarsiisedha jechuudhaan haleellaa marsaa lammaffaa irratti Iraan Israa'el irratti geggeessite humna biyyattii kan agarsiisedha jechuunis katabeera. Misaa'ilonni Iraan sirna ittisaa Israa'el darbii seenuudhaan buufata waraanaa Israa'elis haleelanii turan. Haleellaa baalastik misaa'ilii Iraan kun sirna ittisaa Israa'el harkaan jajjabaa ta'e hanqina akka qabu itti agarsiise. Kanumaaf jecha dhiheenya kana US ittisa haleellaa misaa'ilaa ammayyaa Tahad jedhamu Israa'eliif kennuun ishee ni yaadatama. Iraan Israa'eliifis ta'ee biyyoota lixaaf ergaa lamaan dhaamte fakkaata. Inni jalqabaa ejjennoo cal'isaa kana dura fudhataa turte dhiisuun deebistee haleeluu akka dandeessu yoo ta'u, yeroo jalqabaatiif bara kana kallattiidhaan Israa'el irratti haleellaa bante. Inni lammataa tarkaanfiiwwan Israa'el Iraanii fi baha giddu galeessaa keessatti fudhattuun ammayyuu Israa'elis ta'ee Ameerikaa wajjin kallattii waraana guutuutti seenuu akka hin barbaanne kan ibsudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota keenya sagantaa baha giddu galeessaa keessatti jiru guyyaa irraa kan isiniif qopheessine kana fakkaata. Qophii biraatiin hanga walitti deebinutti nagahaan tura.